وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بليون كيا mucayyoon gartee mana dhuftee daaba yookaan gartee warqeenaa fiidhaa jalaa fuute namoonni hedduun gartee maqaa nu balleessiteetan hattuun ganda kamuun qabdu sii galee osoo mucayyoon fakkeenyaaf ani Kadiir nama jalaa fuudhe Kadiir dhalataa Harargeedhaa aanaa Dedder magaalaa akkanaa jettaniiti maqaa kaaftan. Kanaaf warroonni asumaan gartee qoosaa jirtanillee rabbi sodaadhaa waan kana gartee birrii 100 Itoophiyaatiin binne. Sinigale inshallah yoo rabbii keenyaan taate warroota nutti qoosaa jirtan biiznillaahi ta'ala rabbiin ni dandeya. Wallahi wanna ati osoo hirriiba jirtu osoo of dhagayaa jirtu dalagatte hunda rabbi si jalaa balleessee nutti haa dhageessisu inshallah. Ammaan tana wanni isinii himuu barbaanne obboleewwan kiyya mucayyoon gartee waan nu jalaa fuute tuni godina Arsii bahaa Baale Gasgarii Balee Gasgarii walitti dhiyaata. me koy nama isii beekullee gartee haga ammatti nama 2-3 argadde isaan hundinuu gartee akka wanna kana waliin dhaabbatan na godhan ammoo waan biraatii miti. Waalaikum salaam hundi keessaniitu warroonni gartee waa isin jalaa badee beektanii fi yoo nama jalaa bade akkam akka nama ta'u miirri kamii kana madhagee beekaa jirtan warra nu gaddaa jirtan ammoo galatooma ulfaadha jazaakumullahu khairan inshallah. Ammoo warri gartee qoosatti fudhattan rabbi isinitti harku isinii galee dhageessanii obboleewwan kiyya ani ammoo dhageeffadha mucayyoon Arsii yookaan Baalee taatee fi mikaniin fuudhe intala Oromooti Kadiir sii galee niin rakkadhe kunoo madaamiiti yoo waliin rakkadheetiin Dubaay irraa na fuute amma durallee argiteertan viidiyoo 100 shaniitu ilaale viidiyoo peeji kiyyarra gallakkise mucayyoon sanis ijoolluma Arsiiti ijoollee Arsii lixaati mucoon viidiyoo raabisan mucayyoo san ijoollee Arsii lixaati moo ijoollee Arsii baati na fakkaate mucayyoo sanis akkuma san haga warri isaanii adaabba Arsii lixaati adaabba irraa haga warri isaanii dhufutti of bira fidee mana kiyya guyyaa 2 teessee warri dhufee fuudhe osoo umaana jalaan fuudhin kutte jechuudha. Tuni mucayyoon abaaramtuun ammoo birrii takka hin qabdu harka maatitti hin galu Kadiir dallaala naalaali jettee hoggumee qoobsaa ammaddin obsaa teeknoorra na dawwalchiifte osoo biyyatti hin dhufin maatii kiyyan laalu jettee wallahi billahi airport irraa hin fuudhe dhaqee ani koo ilmaan Oromoo karakkatan hundi airport irraa fuudhaa ture malee dhiiraa fi dhala sii galee amma Adaamaa jirru obboleewwan kiyya kunoo Adaamaa dhaabbannee eegaa jirra mee gartee bilbilallee nu waamaniiti kootaa sinii galee kootaa isin jalaa hin cufnu wallahi billahi jaanii nu kakatanii Adaamaa nu fidanii kunoo haala isin agarta bilbila nu jalaa kaasuu didan kunoo harka halal bilbila ila nu jalaa kaasuu diddila ka obboleettiin nu jalaa cufatteerti Adaamaa kootaadhaa jaanii nu waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan obboleewwan kiyya argaa isin akkatti mucayyoon Arsii bahaa balee miti balee walitti dhiyaatan nama isii beeku agarree gaafa nu bira dhuftu maqallee jijjiirrattee Soofiyaa nuun jettee osoo maqaan sii Safiyyaa osoo aanaa seeruu taatee jirtu aanaa baleeti nuun jettee nutti taphatte jechuudha. Kanagaa nu ilmaan Oromooti anammoo akka intala Oromoo takkatti isii gargaari qarshii takka harkaan qabdu anatu birrii 1000 kenneefi sii galee na jalaan kaasan harkaa laal harkaa na jalaan kaasan sii galee warri gartee maqaa nu balleessite jettan ani Arsii nattuudhan jenne mucayyoon Arsiidha Arsii bahaatii naa qabaadha warra isheen beekuu jeeyoon gallakkise wanni isin aarsu hin jiru jechaadha. Yoo ka isin aarsu taate yoo mucayyoon fira keessan taate kunoo bilbila jalaa kaasii waliin dubbadhaa jedhaan hin kaaftu ilaalaal yeroo 20 olitti dawwalle aadaa Finfinnee irraa kaaneetti dhufne obboleewwan kiyya yeroo takka nu waliin haaseeni ittiin qophoofne nuun jedhanii achirraa ammoo nu kakatanii mucayyoollee nu dubbiste wallahi bilbila isin irratti hin cufuu koottaa nuun jettee kayaanee dhufne kunoo argaa laa jara keenya. Kunoo laala daaba warqee riyaala 1000 gaafasi arraan tana 100 oli jara keenya dhuftee irra kadheettee yeroo 3 mana keenya teessee akka warra maatii nagaa qabuun maatiin isiilleen nu dubbise wallahi maatii kiyyatti hin galuu naan jette. Kunoo mucayyoo tana ragaadha waliin dhufan laal ila argaa laal mucayyoon tun ijoollee wallaggaati shiitallee mucayyoo kana eelaa fuutee deemte isinii galee qamisii isin qabdu mucayyoo tana eelaallee fuute tanatti dawwalte akkaan isaan fuudhu kana goote mucayyoo tana isinii galee mucayyoon tun ijoollee wallaggaati isinii galee
ammaan tana wallahi summa wallahi micayyoo san akka fuute wanni ragaan akka nu micayyoo tanatti dallannuuf akka nu micayyoo tanaan hattuu jennuuf waamee gootee turte jechuudha. Garuu boodarra hattummaan isii itti beeksisee maatillee qaanfatanii saalfatanii bilbila nu jalaa kaasuu didan jechaadha. Mee micayyoo waliin dhufte tanarraa Dubaay irraa waliin dhufanii mee micayyoon tun gartee haa dubbattu. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessanii Arsii ba'aa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemti haadhan qabu jette garaa laafeetiin Kadiritti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee laalee jechuudha. Inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabanii Oromummaa jecha jechuudha. Kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade. Qamisii kiyya bade naafi jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste. Amma warqii takka turree shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudha kaatu warqiin ishee badeeti jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti badde amma. Erga kaleessa silkii cufataniitu nu azzabaa jiru jechuudha. Anallee giddu gidduutti na azzabdeen talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha. Arsii baha Balee jedhamti. Balee miti? Iseen Balee miti obboleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon Balee miti. Balee jetti. Namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo himne mee ikkoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde. Maqaan ishee Sofiyaa jedhamti. Aanaa Seeruuti. Ganda Jiddaa mee asirratti isinii maxxansee rakkoo laalame. Asirrattu hin garsiisa piroofaayila irratti argisiiseen jira. Isinii galee kana gaa Oromummaan oobani. Naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamitti bade warri jettan naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran Arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo micayyoon tuni wallaggaami ragaanaaf baati. Ani yeroo baay'ee ni lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woofeeti Arsiin gaggara haa galtu maaltu nu dakala nuti maal nu dakala nuti obboleesso gaggara haa galtu maal nu dakala nuti hojii waliin nu fideemi nama Arsiitii fi nama kaan addallaaliniin jedhan. Of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kunoo qaama dhiqadheettee siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente. Hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deema Adaamaan deemu maatii kiyya bira jettee fuutee qaallitti geessinee qaceelchine jechaadha. Siigalee? Siigalee? Kana gaa? Siigalee? Kana warroonni gartee isa yoo wallahi dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kun hattummaadha. Madaamiin isheellee hattummaan ofirraa riite. Siigalee wallahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite. Maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette. Bilbilli isaanii cufatanii amma. Siigalee bilbilli isii kunoo cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii osoo misaa laaqana nyaatiin kun Adaamaa jira dhufnee jira keenya. Akkana nu goote jechuudha. Arraaf ammoo barnoota. Arraaf barnoota inshallah. Rakkoon qabu. Kuni barnoota naafiifillee barnoota ta'a. Ani arraan booda dhaggeeffadhu. Yoo Arsii fi Jinnii fi Maarreetti akka na waliin karaa jaarsa jaartummaan deemuu baattee Arsii Jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan. Bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti. Maarreettee darsa keessa gannuu guurtu. Kanaafuu nuuf iyyaafadhaa jedhiin. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni beektan. Namoonni micayyoo tana beektan kun amma Adaamaan waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan. Bilbilli duraanuu isiin nutti gartee nu bira dhuftee maatii ittiin dubbifte bilbila lama qofa tokko kakaadhi maasiiti. Siigalee? Tokko kakaadhi maasiiti. Lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti. Obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah. Mee namni goflaa qaba akka Suudii guyyaa tokko deemu. Lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannu naan jedhan jechuudha. Mee dhageessanii? Dhageessanii? Ammaan tana ammoo gaafaas dhufnu bilbila nu jalaa kaasuu didde. Subhaanallah. Innaan illaahi. Garuu ammoo ilmi namaa dhaggeeffadhu. An kanaanis jedhee siigalee an kanaanis jedhee nama gargaaruu hin dhiisu. Waan fedhee taa malee Oromoon Harargee qofaami Arsii qofaami Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaami ilmaan Oromoo hangaan danda'u niin gargaara. Haa ta'u ammoo dhaggeeffadha warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyyoon ofitti finne intal Oromooti. Manni kiyya maali namni abbaan qabeenyaa akka viillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Siigalee kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee
maqaa nu nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne hay namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha hay mee akkam jechuudha mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa laal dhageessanii tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti ka maqaan isii Safiyyaa Soofiyaa nuun jetti ka gandi isii aanaa seeru aanaa balee nuun jetti Arsii bahaa aanaa balee dhugaadha balee ni jirti baali osoo hin taane baleedha amma kun ofii deeskan ogumee qarratti dawwalaa irra kun ola bilbila hunoo kunis ka isaaniiti la ka obboleettii isheeti inumaa kan afaanii baasaniyyuu eew laal argaa jira keenya argitan ila bilbila namaa karaa barraa fuutee ittiin nutti hin dawwalti ammoo ana birrii kumage Allahu akbar yaaboo ilmi namaa edaa subhaanallah sigale laal amma adaamaa koottaa ittee finfinnee irraa kaaftee nu fiddee adaamaa ittiin nu fiddee kun asin nu salphifte jira keenya arga